ummata cufaahu include godhu Itoophiyaa keessatti bar ummanni hedduun excluded ta'a akka ummata seenaan qabneen ummanni keenya akka ummata seenaan qabnetti ilaalan ummanni keenya seenaa isaanii akka baran hin barbaadan laal ta'anooleetun akka laalcha kiyyatti garaa isaan gubdi maaliif garaa isaan gubdi seeta siidaan amma achi jira xiqqaan keenya ka ol bahu guddaanis kana arkeeti dur tanaan irra gahe seenaa namnoonni baruuf eessarraa dhufne badii maaltu tahe akka badiin sun hin deebine maal godhuu barbaachisa barnoota guddaa akka harkatanii bar ummanni kana akka irraanfatan afaan amaaratti yawaggaa birasaa yetawaggaa ayrasaam jallaal ummanni keenya hedduu miidhame ummata miidhame siidaan sun achi jiraattee ijoolleen ol baatu ijoollee Oromoo qofa kan hin ta'in ummanni biraatis ijoolleen nafxanyaatis cuftinuhu wanni biyya sanii yoo baran seenaa keessatti gaarii jira badaa jira ka isaanii qaceeluma waa takka illee hin jirtu nama fixuun nama balleessuun harka muruun harma muruun aadaa godhatanii jiran waan namaan terrorize godhanii tanaa jecha seenaan anoolee akka kitaaba keessaa bahu jechuun mootummaan nafxanyaa hidda hidhachuu si garsiisa tana guddisuu exaggerate godhuu kiyyaa miti nafxanyaan mootummaa 4 kiiloo jiru eega harka galfatan turee jira obboleessa kiyya nuutu ummata keenyaa ibsossoba malee turee jira wanni deebisuu barbaadan sirna dur ka dargii ka Haile Sillaasee ka Minilik sirna ummata keenya caccabsee abbaa lafummaa dhoorkee namaa gad godhe san deebisuu barbaadan akka maaliif Tasfaayee Gabrahaab akkatti xiqqaa guddaan jibba waan anoolee san waan katabeef gartee የቡርቃ ዝምታ ከተaba san keessatti waan inni san barreesseef ummata barsiisa tun dhugatti ummata waan haqa ta'e ummata barsiisuun waan gaarii karaa seenattis seenaan akkumaan jetti siifin gabaabsa gaarii qofan qabu hamaas ni qaba gaarii qofa keessaa barsiisuun waan saadidi jechuu hawarra moohee jechuu bar sun gatiin qabu yoo hawarra capee hawarra harkirraa murame harmirraa murame seenaan isaanii yoo ka isaanii itti ida'ame complete seenaa ta'a sun akka taa'u hin barbaadan ummanni keenya waan isaanirra gahe akkam barre waan barbaadanii jecha ammaan tana mootummaaf 4 kiiloo jirtu sana harka qabatanii isaanii waan isaan hin barbaanne takkalleen ta godhamtu hin jirtu yaanni kun isaanirraa burqe obboleessa kiyya akka laalcha kiyyatti yaanni kun isaanirraa burqe namni qaaniin qabne sheeko ummanni sheeko moo seenarratti wallolan jedhee namni liidarii tokko yogguu dubbatu seenaa Oromootu sheeko seenaa Walaayitaatu sheeko seenaa Kafichootu sheekoodha seenaa Sumaaleeti seenaa ummata colonized taheetu sheekoo taha seenaa dhugaatii bara waan dirree bahee jiru tanaa jecha mootummaatu dubbiin tun baddee laal takka takkaan groundii prepare godhuu jiranii bar mootummaa dur ta nafxanyaa san deebisuu dhaabuuf ideologically nama keenya destroy godhanii karaa cufaan ummata keenya diiganii addaan facaasanii mootummaa san deebisuuf kan isaan laalan ammoo ummanni keenya kana ni fudhata jedhee abduu keessatti illee hin amanu jechuu sanumaan jechuu barbaade. Gaarii dagalatooma oduma dubbattanii gaafiin tokko sammuutti na dhufe amma warri seenaa Oromoo kana jallisanii sheekoodhaa wal falamsiisaadha jechuudhaan sirna barnootaa keessaa baasuu barbaadan kun qaamni mootummaa jechuudha. Qaama siyaasaatu murtee kana dhugaa seenaa irratti fudhataa jira. Seenaan abbaa qaba. Uummanni Oromoo seenaa ofii katabateera. Hayyoonni isa keessaa ba'an kan akka keessanii jechuudha. Seenaan uummata kanaa maal akka fakkaatu qorattanii lafa keessanii jirtu hedduu galatoomaa. Seenaan
Mana barnootaatti kennamu baay'een kitaabonni seenaa biyya sana keessatti katabaman waa'ee Oromoodhaa maqaa dhahatu yeroo ta'u dhimmoota isin qorattan kana irra yeroo dhufan isin referensi godhataniiti katabu baay'een isaanii jechuudha. Kitaabonni seenaa adda addaa dubbifne baay'een maqaa keessan lachuu ni qaban jechuudha. Amma sirna barnootaa haaraa bocuu kana keessatti tolchuu kana keessatti waan Oromoon himatu wal amansiisaa nama amansiisuu yeroo jedhan kana isin dubbisaniiru akka ogeeyyii seenaatti akka warra seenaa kana eenyuyyuu caalaa qorateetti keessumattuu Piroofeesar Abbaas Haajii isin dubbisaniiru dhimma aanolee irratti isin mari'achiisaniiru ogeeyyii seenaa biyya keessa jiran kan Oromoosaa ta'anii warra kaanaa ta'anii warra qorannoo kana geggeessanii murtii dogoggoraa kana fudhachaa jiran wajjin waan haasoftan qabdanii afeeraan isiniif godhame jira. Yaanni irratti wal jijjiirtan jirammoo akkanumatti quba qabeenya hayyoota Oromootiin alatti wanti kun fudhatamaa jira tarkaanfiin kun. Galatoomi kun gaafii gaarii beektaa wanti rakkoon jiru kana isaan amma anatti rifarii godhuu diddaa fi Tasfaayee Gabraatu Adoleen balleessee illegitimate libba waladiisan jechuudha akkuma Piroofeesar Muhammad amma jedhe kana haga amma gaafa tokko Adoleen natu barreessee jedhameetiin kootii ofishaalii godhameen beeku. Amaarallee ta'e Abiillee ta'e wanti kana godhaniif Wayyaaneetu uube wanni jedhaniifis kun dhugaa miti Wayyaaneen nama addaan qoodu buutee waan jedhuuf discreditii godhuuf malee soorsiin kun jira. Ani amma nama historiyaan jiru san mara beekanii Piroofeesar Muhammad wajji waan baranneef gariin isaa waan nu barsiisaniif hin beekan akka an barreessinu hin beekan artiikila an baasullee hin beekan badamatti baanii olola yaasuu malee gaafuma tokko mee wanni kudhatti dubbatte kun dharaa maaliif akkana jettee namni naan jedhan jiru. As warri barsiise warri amma intellectually bahee dubbatus warri mootummallee akkuma amma siin jedha kana gaafa tokkicha baanii kun seenan kun akkana nu amma dhugaa dubbanneetiin jenne. Ani nama poolitikaati miti akkuma Piroofeesar Muhammad poolitikaaf kaadirees miti ani. Mangistuu sin gargaarree mootummaa kana sin gargaarree aman akademik jechuun wanni an barreessedda is more balanced dhugaa dubbanne. Amaara jibbaan jennu nama biraa fixaan jennu namni jijjiiraatiin jirru faakti makana dhaabaa turre ammas wanni biraan jiru. Kana ammallee oduu ta'e dhugaa dubbanneetiin jenne oduunus gaafatanii namichi kun yoo dhufeetiin jedhu dhugaa rabbi yoo dubbanne nuyi Oromoon waa hojjetu oduun ta'in nama kana walitti dhiyeessaa jechuu nutti fakkaate. Healing waan dabre dubbachuu oduun ta'in of duratti egeree uummataa kana impaayera kanatti ijaarame ka gadi darbame ka harki murame ka lafti irraa fudhatame ka aadaan isaa dhiitame ka gadaan irraa bade ka duudhaan isaa irraa bade ka maarjinaalaayitanii gaallaa jedhaniitiin arrabsamaa ture Oromoo keessaa ka bahe kana dhiisee nama kana wal qixxummaaf akka dhiyaasu seenaa kana baalaansii godhee amma dhugaa dubbanne Truth and Reconciliation Commission kan jedhan ka South Africaatis yoo dubbatame namni wal ga'ee waan dabre waan kiraayimii ta'e waan badaa dubbatanii akkuma Piroofeesar Muhammad jedhe kana amma apartheidiin beeytanii seera hamaa Maandelaan gaafa bahe rakkoo argee jira. Biitti isaa sun immoo bakkitti walitti araaramuu barbaadee ture. Maal jedhee walgaati Desmond Tutu wajjin walgaanii wanni dabre kun haa dubbatamu. Abbaan waa balleessa bahee haa dubbatu. Ka waa godhes dhiifama haa gaafatu. San duubatti hin araaramnaa ka jedhu. Nu ka barbaanne wanni kun hin taane seeraa shukkoo seeraa kijibaa oduu ta'in Oromoon legitimeesii qabaa. Wanni jedhu kun rakkoo miidhaa irratti gahee jira. Lafti irraa fudhatamee jira. Harki muramee jira. Harmi muramee jira. Kana maaliif gaanee dubbannu oduu yaadni sunitti dhufee gaarii ture. Ana kaa dhugaa akkuma ammatti jette kana konfiraansii baay'ee goone amma Piroofeesar Muhammad wajji dhugatti yoo dubbanne konfiraansii 4-5 ta'uu loolu Ameerikaatti nu waamanii wama kana irratti dubbataa ture. Wanni nu barreessineef wanni jenne paabliikii jira. Sooshaal miidiyaa irra jira. Artiikila irra jira. Afaan Faransaatiin jira. Afaan Xaaliyaanitiin jira. Waan biraa oduun ta'e nullee hojjillee yoo galuu baate mee maal taanaa maaltu jira akkam goonaa. Hin jiru hin jenne beektan haga ammaatu hin jiranii namni gaheetti dhiirri ta'ee bahee kun hin jedhamne ka jedhamu hin jiru. Amma dhugaa dubbanne waan isaan godhan mara itti baasuu hin danda'ama. Maaliif dhibeenis fixuun beektan Oromoon irratti hin gahin hin jiru. Genocide akkuma bal'isee asitti himu waan aanolee oduun ta'in lafa azuule jedhamutti Oromoo setaappii godhanii hojii sadii irratti hojjetanii akka achitti dhumanii namni 12,000 dhume. 12,000 jechuun aanolee callaa oduun ta'in ji'a 2 dura lafa azuuleetitti. That was genocide. Plaanii godhanii akka achii dhuma godhan. Genocidein deemee ture Itoophiyaa keessatti dhibeen itti seenee jira. Proven kan rikardii godhamee jiru. Anamma I have the record. Dhibee beekaa ittisanii dhiiritti akka nama ficcisiisan. Dhibee
fannoo itti fidanii namaan itti erganii akka dhumu akka godhan namni yoo akkana godhin dadhabayanii kun oduu jiru oduu nu gaafatanii waan biraa oduu hin ta'in yaaduma keenya nu gaafatanii mee yaadni kun akkamii ka duraanis akkana of duratti akkamitti deemnaa oduu jedhanii gaarii ture namni kanas hin jedhin jiru akkuma amma Profeesar Muhammad jedhe inni yaada naftanyaatiin dikteetii ta'ee jira yaada isaanii fudhatee jira isaan immoo wanna nama biraa perspektiivii biraa dhaga'uun barbaadan. That is the tradition. Aniif amma yoo ani Profeesar Muhammad barannu inni dura baratee nu isaasi seenaa Oromoo barsiisuun hin jiru. Ani amma dhugaa amma isaan laalee ija keessa laalee dubbachuu hin danda'a. Ani wanni Oromoo gaafa baradhe sa'aatii 3-4 hin ta'u waggaa 4 keessatti. Dhageetta? Gaafa waan jimmaa gaafa tokko baradhe Oromoo migration jedhanii qaba Profeesar Muhammad irratti katabe. Waan sanii gartanii Oromoo akka alaa dhufeetitti fi akka nama inveedii godheetitti san jedhe. Sanii achitti koorsiin hin jiru. Moduuliin hin jiru wanni isaan barsiisaa turan seenaa Itoophiyaa ancient Itoophiyaa jedhan achirraa ootartu medieval Itoophiyaa jedhan achirraa ootartu modern Itoophiyaa jedhan mina keetti dhufta kaakameeli ka maqaa kaanu amma yoo achitti barreessan conquest hin jettu unification jetta biyya tokkicha godhe biyya walitti fide kana amma waggaa 4 baranne wanna tokko waan Oromoo oduun baratiin achirraa nu barsiisan nu warra seenaa Oromoo barate taariikh ofii of barsiifne isaanirraa hin baranne abboota keenyarraa baranne ofirraa baranne malee waan isaan nu barsiisan jiru amma kaa isaan wanni isaan barbaadan bakkuma sanitti deebisuu hajamanii Oromoo marginalizii godhanii suppressii godhanii voice Oromoo kana amma wanni jechaa dhagalmaatu jira jedhanii immoo amma kan biraa garuu sooshaal miidiyaa dhaga'uun ooltanii Oromummaan kun hin jiru warri Hararii Sumaalee ta'ee jira. Warri Arsii Hadiyyaa Sidaa Bolleen makamuun oolu. Oromoon qulqulluun hin jiru. Miliyoona takkitti hin geettu tokkollee lamallee hin geettu kan jettu jalqabaa jiran. Naaratiivii jedhu kun. Kun jechuun yaada muummichi ministeeraa qabu wajjin waan deemuufi inni yaadni isaa kennu kan isa barsiisu kan isa gorsu halkanii guyyaa itti himu waan kana waan ta'eef wanni itti deemaa jiru akkuma argitan kana nu gaafachuu oduu hin ta'in one the opposite of what we are doing. Kana waan ta'eef gaaf tokko anuma dhugaa dubbanne na gaafatanii sin beekanii mootummaan dabareellee na gaafatee hin jiru kunis na gaafatee hin jiru wanni beekanii nu wallaalanii oduu hin ta'in waraqaan kennaa jecheesa. Namni Oromoo namni barate nama haggaati baay'ee miti nama maqaa tokko tokkoon nu beekan warra Ameerikaa jirus anas nama tokkicha itti waamanii maqaa dhahee beeku. Amma namichi kun jedhan warra Amaaraa biratti warra profeesaroota isaanii kaan guyyaa nama yeroo 5 godhe Profeesar Muhammadiin maa ittiin dubbatin biyya Itoophiyaa ture. Konfiraansii osaa deemaa ittiin haasofsiisin inni hangafa kenna. Namni nu mara keessaa beekame dura ka barreessee seenaa Oromoo barreessee isa waan biraa oduu hin ta'in harkoon fuudheetumaan daqiiqa 15 maa wajjin haasayin warri osaa achitti konfiraansii fudhatee jira warri barate asii dhaqee warri danda'u dhaqee jira. Achumatti dhufee miitingii sammaan godhin inni waan inni godhu maaluun fakkaate he is seeking what you call it gratification amaarri akka jaalatu. Amma dhokatee warra artiistii dhaqee harka dhaaniif gaaf tokko arguun ooltanii maal kan dhaqee akka nama hattu bakka warra artiistii Amaaraa ol ga'e dubbachuuf harka akka dhaneef. Kana amma silaa ani kanatti fakkaate dhugaa waan Oromoo sabuutaa yaadu taate opportunitiin osaan waggaa meeqa duubatti biyyatti gaafa galisan achitti argamee daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 dhaqee warra kanaan akkam jirtanii jedhee waan biraatis hin jedhin yaadallee miti. Oduu godheedha. Akka Oromoon ta'in akka yaada Oromoon qabu kan Oromoo ta'e ta'uu baatee rakkoon kiyyaa miti suni waan kana waan ta'eef namni inni yaada irraa fudhatus ka wajji qunnamus ka telefoona itti godhus ka isa gorsus yaada Itoophiyaa inni barbaadu wajjin ka deemu waan ta'eef maybe nuyi yaada nu qabnu kanatti yaadni Itoophiyaa isaa wajjin waan hin deemneef akka waan barbaadu qabu waan ofirraa waan dhaga'ee jiru garuu kan iimeelis fudhatu waan tokko dhaga'ee hin beeku. Okay, Profeesar Muhammad gaaffiin wal fakkaataan isin gaafadha. Maqaadhaaf muummichi ministeeraa aangoorra jira jedhamu Oromoodha. Afaan Oromoo dubbata. Seenaa Oromoo erga namni Oromoo tokko masaraa sana seenee Prime Ministeera ta'ee muudamee biyya sana bulchaa jira jedhamee amma seenaan Oromoo kan durii caalaa sirna biyyattii sana keessatti incorporated ta'a. Yookiin sirna barnoota biyya sanaa keessatti isa ta'u walumaa galatti naareetiivii poolitikaa biyya sanaa keessatti wanni Oromoon siyaasaan Oromoon ittiin deemu kun keessatti fudhatamee dabalamee Oromoon caalaatti gara Itoophiyummaatti akka dhihaatuuf tokkummaan biyyaallee akka jabaatu dur Oromoo wanti marginalize godhaa ture
waan isaadhaa irraa fudhachuu diduu seenaan ni himatu diduu gaaffii siyaasaa inni kaasu irratti diduufaa ture. Amma garuu carraan kun argamuu danda'a jechuudhaan baay'een keenya gammannee turre. Isin akka ogeeyyii seenaatti amma yeroo seenaa irratti murtii dogoggoraa kana fudhatanu seenaa Oromoon himatu kana yeroo haalan kanatti waan isin dubbisan qabanii keessumattuu muummichi ministeeraa yeroo biyya deemtan dariisin waan isin dubbisanii dhimma kanarratti waliin mari'attan qabdanii ogeeyyotuma seenaa Oromoo historians warra taatan kana warra senior taatan kana wal arguudhaan yaalii godhe wayii qabaa muummichi ministeeraa. In qabu hin jirtu wanni akkasii sun hin jirtu san qofa kan hin ta'in waan barreeffamee lafa jiru tokkollee hin dubbisanii bar waan Oromoo. Laalchi isaanii laalcha naftanyaati. Laal naftanyaa yogguu jenne warra qawween bulchu jechuu bar. Zamana Minilik qawween bulchuu, zamana Haile Sillaasee, zamana Dargii, zamana TPLF qawween bulchuu. Tamma jirtu tunis qawwumaan bulchitiimi. Har'aan tana Oromiyaa keessatti zoonii torbaatu command postii jala jira bar. Ummata keenya Wallagga keessatti, Booranaa keessatti, Gujii keessatti, Western Shawaa keessatti ammoo odoon hin turre Arsii gahaa achirraa, Baalee gahaa achirraa, Harar gahaa addayyuu qawween bulchuu deemanii bar. Tanaafin nafxenya jaa. Ummanni kun laalchi isaanii nafxenya. Waan Oromoo jettu dhukkubatti kaasa yoo dhugaa barbaadde. Oromoo lafa irraa jibban. Laal namni tokko Oromoo irraa dhalatee Oromoo nafxenyaa daran jibbuu danda'a. Sun filmaata isaati rakkoo takka illee hin qabdu. Ammaan tana yaanni ammaan tana deemu yaanni ummanni keenya amata 60 qabsoo wasana hin qabne gaafa Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo eegale arra exactly amata 60 qabsoo amata 60 namni meeqatti dhumee namni meeqa miliyoonni meeqa at least minimum miliyoonni 2 refugee ta'ee biyyarraa bahee kun baqatee ala deeme isaan kan fidan Oromiyaan biitti Oromiyaa jettu biitti Oromoota identity Oromoo agarsiiftu dhaabbachuu eega duraan eegalanii nafxanyaan cufa dura kan balleessuu barbaadan Oromiyaa jarri ammaan tana biyya gaggeessina juu kunis pilaanni isaanii guddaan Oromiyaa diigu waan Oromoon qabdu lafa Oromoo nafxanyaaf akka zarafan akka ummanni keenya daranuu hiyyoomee biyya isaa keessatti nama agar tahee kadhattuu tahee yogguun biyya dhaqe wanni cufarraa huu surprise na godhe laala yoggaa 42 boodaan biyya deebe dur Oromoo waa kadhattu arkuun hedduu nama rakkise ummata biraati ture Jimmaan ture Finfinneen ture Bishooftuu Adaamaa Direedawa Ciro Harar Awadaa ummata keenya kuma meeqa ka waa kadhattu har'aan tana ummanni keenya hiyyummaa wasana hin qabne gubbarra jiran pilaanni isaanii the entire Oromo population kadhattuu tahee isaan jalatti akka bulu isaan survey akka godhu gabaabdutti waan katabame hin dubbisan ni sodaatanii bar fakkii takkaan si kennuu barbaada laal Professor Mokriyaa Bulchaa yogguu biyya dhaqu matsaafa isaa matsaafa excellent ka tahe fuudheeti namticha amma dubbannu kana harkaan itti kenne guyyaa lama booda maal jeeti dirree baasee dubbata seeta maali dhukkubni kana waan hin jirre waan jiru cufa wali qabanii ummata wal ficciisuuf maa kana kataban jee dubbate beeta maal jechuu kiyya laal paragraafa tokkoo fi lama dubbiseeti waan Oromoo gadin seentuuf onne isaa qabdi wanni Oromoo takkaleen hin liqinfamtuufi inni yaanni isaa yaada nafxanyaati inni nafxanyaa jechuu kiyyaa miti beek yaada nafxanyaa fudhate kana jarri nafxanyaatis jarri biraatis support na godhanii yoggaa 5 taatu yoggaa 10 taatu bulchaa yoo dandahemmaa nugusaasif godhuu barbaadaa bar nugusa torbeessaa jee isumaame afaanuma isaa keessaa baheemi kana jecha inni badii ummata keenyaa aadaa teenyaa seenaa keenyaa cufaa'uu barbaada siif gabaabsuuf seenaa Oromoo arra isaaf sheekoo taate ammoo seenaan Oromoo dhiiga ummata keenyaatiin katame obboleessa kiyya qalamni
dhiiga ummata keenyaati. Seenaan sun qalbii ummata keenya keessaa jira gartee. Sun abadan hin badu odoo har'aan tana waan jiru cufaahuu ni balleessina jedhanii it is too late hin danda'amtu. Ummanni keenya dammaqee jira, ummanni keenya diaasporaa keessa jira, addunyaa irratti beekamee jira. Waan balleessuu hin dandeenye waa takka illee balleessuu hin danda'ani. Yeroodhaaf itti fakkaatti. Yeroodhaaf nama miidhuu ni danda'anii nama fixuun bar Itoophiyaa keessatti mootummaa bulchuu jechuun nama ajjeesuu jechuu. Ammoo mootummaa jechuun bar tarakkoo namaa furtu. Ta nama dhageessee yoo balleessina jedhanii if qaceelchanii deemanii warra if qaceelchuu danda'ullee natti hin fakkaatu. Akka allaaleen arku kanatti wahalleehuu balleessuma qofa dhiifama si gabaabsuuf seenaan Oromoo jibbuu qofa akkuma nafxanyaan jibbitutti seenaa Oromoo jibban hin dubbisan waan katabamee lafa jiru. Ka katabamee lafa jirullee odoo iffartii godhanii akkamitti karaa baalaansi ta'een seenaan haareenni katabama jedhanii namni iffartii godhaami never isaan karaa tokko karaa Itoophiyaa dur Itoophiyaa nuti keessatti guddanne taniin an keessa guddadde tan afaan Oromootti hin dubbatamne raadiyoonatti hin dubbatamne ittiin katabamne charchii keessatti piriich itti godhamuu hin danda'amne hanqa 1974 arrallee bar Itoophiyaan Ortodoksii charchii keessatti warri har'aan tana afaan keenyaan barsiifna ja'an akka diinatti ilaalamanii bar waaqni afaan Oromoon dhagahu rabbiin afaan Oromoon dhagahu afaan keenyaan amantii isaanii bal'isuun amantii saniifuu kabajaa godhuu bar tuffii wasana hin qabne ummata keenyaa waan qabaniif jibbansaa fi tuffii waan qabaniif tana oofanii laal guddoon takka dubbiin deebitee ummata keenya irratti dhaabbat ummanni jabaan ummanni tokkummaa qabu humna qabu if kabachiisa ummanni keenya if kabachiisu barbaachisa tokkoon balleessuu barbaadanii yogguu tokko dhumu caljaanii kun yogguu taa'e cufaahuu tokkoon balleessan abadan balleessuu hin danda'an gabaabdutti ummanni keenya immoo gizeen yaadanii dubbiin tun daranuu odoo hidhanne lafaa ka'anii dubbii tana dhaabuu isaan barbaachisa. Har'aan tana seenaa bar boru ganama afaan keetiin hin dalaydu boru ganama Oromiyaa diigama identity Oromoo diigama tana gabaabdutti gaa dubbiin sitti hirmeesse dhiifama guddaa seenaan qaceelaan akka katabamu waa takka illee yaadan tanuma duratti san laayinuma san irra jiran. Xiqqoo waa tokko sii dabalu. Baay'ee tolli dabala. Jechuun amma dhugatti muummichi ministeeraa kuni histiriillee waan beeku natti hin fakkaatu. Alaba keessatti mootummaan fiidaalii yoo kufe waggaa 30-40 dhiisii guyyaa lammataa deebi'ee hin danda'u. Faransaan Luwiis 16 kufnaan duubatti hin deebine Faransaan. Raashiyaattis Zaaristiin kufnaan duubatti hin deebine. Bakka fedhetti ta'u mootummaan durseerri durbadas ta'u gaaris ta'u eega kufe jechaadha. Yaada biraa yaadan malee yaada biraati miti. Inni wanni inni yaadu yaadni Nugus Haayila Sillaasee kan Minilik isan dura tarutu dhugaadha. Inni ka buluu maastiin fakkaati kibra nagastiin bula. Kibra nagastii sani mataa jara kaatee bula. Waan biraatti namanu. Oromoon kaama dhugatti akkuma Profeesar Mahammad jedhee beekuu isarra jira. Wanni jiru humna ofiitti amanuu isarra jira. Kun jechuun saba guddaa qabeenya qabaa, risoorsii qabaa, dargaggeessa qabaa, hayyuu qabaa. Warra amma ta'een laksharii itti godhu kana duuntan isaanis laksharii itti godhuu dandeenya seenaa Oromootiif seenuma Itoophiyaa isaan sanuu godhuu danda'ama. Of duratti immoo wanni Oromoon beekuun isarra jiru ammumarraa calqabee akka isaan beekan Oromoon you will be opting out. Any wanni Oromoon keessa hin jirre, perspektiiviin Oromoo keessa hin jirre, aadaan Oromoo keessa kan jirre, seenaan tokko biyya Oromootiitti akka barachiisamuu hin dandamne. Maaliifii Oromoo waan biraa dadhabee yoo kunis jijjiiraa mirga qaba. Wanna isaanin amansiifne, wanna isaanin reflecting goone, wanna eenyummaa isaa reflecting goone Itoophiyaa keessatti abad malee abadiin wanna fedhallee ta'u akka hin baranne godhuuf yaadu isarra jira. Maaliifii qawwee itti qabee yoo qawween mana tokkicha tinaa maraa galche yaada isaati. Garuu ammarraa jalqabee ka beekuun isarra jiru Oromoo will fight him. Oromoo keessatti you cannot download imperial garbage on Oromo land. Garbage, imperial garbage. Queen Nugusi dachatti hidhatee Minilik akkas ta'ee kanaa miti amma kabarannu.
history qabnaa, jaina qabnaa, institutionii qabnaa. Oromoon amma ka agartee wadi isaan nu gaddiqqeessanii jiran. Oral history afaan taariik noo jiran, tirrikti noo jiran. Ka isaan nutti himan kun immoo tirrikti. No waan soom Queen Shabaan dhayitee jaarsamoo jecciisuu san namni argan jiru. Tirriktiidha sun kan isaan nutti himan. Tradition. Oromoo keenya seera gadaa ka ijaare, institutionii ka ijaare, ka militaarii traditionii qabu. Wanda silaa Oromoon achiivii godhe kanama gaddiqqeessanii gadaas akka institutionii nama ajjeesu godhameetitti. Akka immoo waa tokko hin ta'initti gaddiqqeessanii arrabsanii kataban. Oromoon yoo baratuu kabajamoo taate balanced history, common history yookaan seeruma history Abisiiniyaa perspective isaanii kan akka Oromoo keessatti barreessine kutatee gaafatu isarra jira. It's our right, the right to learn your own history. Kun amma gisee imperializimiiti miti, amma gisee imperializimiin dhume, gisee kolonializim biyya Afrikaatitti kufe, biyya maratti biyya bilisa ta'e seera imperial history waan Oromoo irratti gadi buusaniif waan hin jirreef Oromoon bakka jirutti, qeerroon bakka jirutti, wanni kun yoo jijjiirame, even a point, wanda seera kanaa jijjiiramu taatu taate, of duratti akka waan kana barachuu hin dandeenyeef, they will be opting out, keessan jirru, nun barannu kana keessan jirru, jedhaniitti inni ammumaa beekuu isarra jira. Anullee immoo wanni isaan jechuu barbaanne nama dubbat deebisuu hin dandeettu, don't create toxic environment. Kun lola kaasaa, wanni kun namni maaliif seenaa jedhee wal ajjeessa. Amma wanni inni godhaa jiru, wanni inni uumu kun nama walitti fiduu, nama araarsuu oduu hin ta'in, waan nama wal lolchiisu, waan nama wal jibbisiisu uumaa jira. Amma biyya keenyatti rakkoon jiru Amaaraaf Oromoon nagaan hojii jiraataa ture. Amma yaadni isaa kun yaadni dur hin deebifna jedhee nama kakkaasaa jira. Magaalaa Oromoo Amaara jirtutti magaalaa isaan jiranitti abbaa agartii Harabiin keessatti nama attaakii godhan deemanii akka jedhanitti yuunifoormii milishaa poolisii Oromoo uffatanii nama ajjeesaa jiran. Saatanaa jedhanii maqaa baafatanii nama ajjeesaa jiran. Kunniin jechuun namni isaa waan godhu jechuudha. Namni achi jiru nama keenya waan feene godhaa jechuudha. Kun amma jajjabaataa jira akka Profeesar Mahammad jedhe kana Oromoon waan ta'u kanatti konshaasii ta'uu isarra jira. Kanallee waan barnootaa kanallee ammumaan baratanii warri Oromoo dalageetii godhu. Wanni kun Oromoo keessatti akka baratamuu hin dandeenye beekuu isarra jira. Yookaan toxic environment lola yoo ajame biyya balleessu yoo ajame godhuu hin danda'a. Garuu inni Itoophiyaatti farsim jira. Garuu wanda inni hojjetaa jiru wanni Itoophiyaa diigusan hojjetaa jira. Maaliif Itoophiyaatti farsim kan jedhu kana namni kun akka hojiib namni kun akka walitti amma achi deebitanii yoo waggaa 100 dura namni gaafsa lole sun amma soonni lolleef hin jiru. Mirga ofiitti yoo dhabanneef hin jiru. Bakar waariitu du'e malee ilmaan isaa hin jiran. Leenjisoo waariitu jiru malee ilmaan isaa akaakayyuun isaa hin jiran. Arganii miti argitanii jirtanii waan namni fakkaatu haraniin waan arsiitiin fakkaatu. Namni kun immoo waan duuba deemuu kan barbaade waan biraa oduu hin ta'in nama bituu barbaadu biyyarraa kana godhaan barbaadu nama abbaa jibbuu miti mirga isaatiif du'uuf seenaa isaa defendii godhuuf amma hin agartan waan aanolee san amma hin diina jedhee yookaan jedhu taate Itoophiyaan diiga malee aanolee hin diigamtu waan ta'e ta'u Itoophiyaa diiguu san dhufaa Itoophiyaa farsiisan ufuma akka dhuumne ufuma irratti haa ilaalu ammallee yeroo isnuu tuleet yaada kana irratti yaadee waan godhamuu danda'u. Pragmaatikii ta'ee nama maraa akka kabaju kan nama uummata rabaju akka yaadu dhaamsa godhaaf yoo dhagahu taate. Gaariidha galatooma. Obbo Yaayya yaada gaggabaabaa lama mee irra dabaluu yaada Profeesar Abbaas kanarratti. Gaggabaabaa. Laal seenaa Itoophiyaa kan kumsadii kan ja'an kana serious historian tokkolleen kan itti amanu hin jiru. Maaliif isin jaaseeta? Laal King Solomon 1000 BC kan jiraate. 1000 BC. Queen of Sheba jechuun bar Queen of the South. Baay'ila keessatti mention taateeti jirti. Queen takka South irraa dhufee ja'an. Laal maal jechuudha sun around 1000 BC jechuudha. All right? The Aksumite Kingdom yogguu dhaabbatu first century AD keessatti kun waan archaeologiin proved tahee lafa jiru jechuudha. Really seriously dubbachuuf. Laal seenaan Queen of Sheba jechuun kibra nagastiin irra guddaan waan legend miis gubbarratti dhaabbatu. Kana fudhataniiti seenaa kumsadii strictly speaking seenaan Habashaa yoggaa kuma lama. The Aksumite Kingdom eega dhaabbatte booda achirraa eegale at least originally kingdomiin eega dhaabbatte first century AD booda Christina 4th century eega fudhatan booda
jiraatte isin kollaapsi gootee midivaal waan isaan ja'aniin ta dhaabbatte modern Itoophiyaan amma jirtu tun 18 laal yoggaa 140 dura kan dhaabbatte tatanaa waan wal shakkisiisaa miti baawundariin isii cuftinu akka jirtutti maayinus Eertiraa kan dhaabbatte zamana Minilik obboleessa kiyya lolaan ummanni keenya caphee ummanni biraatis caphee kan dhaabbate laal ummanni wajji jiraachuun nuufis gaarii isaaniifis gaarii ammoo akkuma isin cabsine sanatti isin jala bullaan namni san fudhatu hin jiru jechuu kiyya warri biyya bulchu seenaa Itoophiyaa ka dhugaatu ni dubbisan natti hin fakkaattu fikshiinuma qabatanii deemanii sun akkanumatti naa qabadhu talamaddii maalin jechuu barbaada seete Dr. Biraanuu Naggaa waan inni dubbateen siin ja'a maaliif faalaasa Minilik kana haaressi masaraa isaa maaliif akka haareetti wanta goote jedhee gaafannaan ijoollee Oromootu harka muraa fi harma muraan baranii saniin guddatanii Minilik hangam guddaa akka ta'e akka baranii seenaa Itoophiyaa fudhatanii jedheeti natti hime jedhee Biraanuu Naggaa ka dubbatee beeka obboleessa kiyya. Laal har'aa miti duraanuu dubbiin anooleetun harka muraa harma muraa waan dhugarratti waan Profeesar Abbaas hojjete qofa kan hin tahin harka muraa laal nama Maarshaal Daabbaadii kan jedhaniin mishiinarii ka yoggaa 30 ol ummata keenya bira taa'ee matsaafa barsiise 1901 amata 119 dura matsaafa inni katabe irratti matsaafa ajaa'ibaa award illee French Academy of Science irratti ka arkate maal jedhaseeta jaynoota 400 kan guyyaa tokkotti harka muran ijatiyyaaniin harka jaabar obboleessa kiyya evidence on the ground ka jiru jechuu tumbar fiction miti sheekoo miti but waan reality namarra gahee bar calanqottis booda yoo hireen jiraataniin dubbadha harka muruun miila muruun waan jiraatii bar taanagaa gabaabdutti laal Minilik ka ummata keenya cabsuu qofa kan hin tahin Minilik ummata keenya gabra godhee bara Minilik waan anjuu kan hin tahin ka gabra 1900 kitaaba Richard Pancras Professor Pancras katabe keessatti 1900 gabra 70 qaba jechuu ture bara irra guddaan kun ummata keenya bara ummata Walaayitaati ummata Kafichooti bara ummata caphee bara sani kan gabra godhan jechuu kiyya akkamitti barnoota kanarraa arkatan yoo seenaa dhugaa taate badiis gaariin godhees badiin godhees baalaansi godhanii wanta godhanii bar seenaa biyya biraa keessatti ta Itoophiyaatun wahuman fakkaanne wahuman taane siifiin gabaabsaa baalaasni haara'uun ummata keenya barnoota tokkollee hin kennu isuma sirna saniin deebisa jechuu malee wanni biraa hin jirtu sirni sun ammoo deebi'ee ummata keenya irratti hin dhaabbatu jedheetiin amana ummanni keenya kana yoo fudhate ifiif farade jechuu barbaadeeti dhiifama. Okay, gaariidha. Galatooma Profeesar dubbii jajjabduu kaaftaniitiin lachuu waan seenaa waggaa 3,000 sana tarii yeroo qabaanne gara boodaatti dhufnaa waan antiquitii sana nu hoogama keenyaan wanti himannu maali kan jedhu irratti booda dhufna yoo yeroo qabaanne amma wantan gaafachuu barbaadu dubbii harka muraa farma muraa kana aanolee kanarraa dubbachaa jirra irra guddaa dubbii kanatti ajandaa guddaadha waan ta'eefi kanuma waliin waa'ee harka muraa jettanii dubbii Maqdalaanee yaadachiiftanii Tewoodiroos illeen akkuma kana gaafa warra Walloo irratti duulaa ture san na caalaa isintu qoratee beekaa gaara Maqdalaa irratti nama keenya harkaaf miila muree darbaa ture jechuudha warra Walloo hedduu nama keenya fixanii akkasumas Tewoodiroos amantii jijjiirsisuuf jecha nama hedduu goraadeedhaan fixaa ture warri jalaa baqatee gara Suudaan kanaa fi bakka adda addaatti akka bahan
seenaan dubbata kanas sintu hubannoo guddaa kanarratti qaba. Walumaa galatti seenaan Oromoo irratti impeeraroonni Habashaa kun durirraa qabanii geggeessaa turan yoo dubbatan hedduu nama dhukkubsa. Amma seenaa akkasii kana keessaa dhoksuu barbaadaa jiru jirri kuni political intentionidha. Wanti kuni maqaadhaaf Itoophiyaa jiraachifnaa, Itoophiyaa tokkoomsinaa, Itoophiyaan akka hin diigamne goonaa kana gochuuf ammoo himata seenaa akkasii kana keessaa baasuu qabnaa. Wanti kuni nama wal dhabsiisaa, uummanni akka walitti dhufee tokko hin taane godha waan ta'eef keessaa baafnaa kan jedhu hin deemu. Waan akkasii seenaa uummata hamma Oromoo guddatu tokko seenaan ni himatu, seenaan ni itti dhiiga abaabiliif akaakileen durdurii itti harki isaanii muramaa bahe, harmi isaanii muramaa bahe keessaa dhoksanii seenaa impeerarootaa immoo giloorifaayi godhanii ol tuulanii himuu kanaan Itoophiyaa jiraachisuun hin danda'ama. Oromoo haala kanaan seenaa isaa haalanii Itoophiyaa Oromoon keessatti mataa ol qabattee jiraattu tokko jiraachisuun ni danda'ama. Kanan isin gaafachuu barbaada Profeesar Abbaas. Gaafii gaarii agartee wanti rakkoon jiru haga ammaatu isaan kan galuuf hin danda'in Itoophiyaan akka impaayaraa taatee ijaaramuu isiiti. Haga ammaa impaayara jechuun koloniyaal konkastitti ijaarame. Namni Oromoo kun Itoophiyaatti ka dabalameen humnaanis dabalame, dippiloomaasiinis dabalame koloniyaal sabjektii ture. Kaa dubbanne. Maaliif histiriin egaa dhugaa goonee qabnee ilaalletii hin jenne Itoophiyaan waggaa 3,000 bilisaa jedhama. Itoophiyaan Xaaliyaanii mo'attee bilisummaan isiin bannee jedhanii dubbatan. That's narrative. Garuu wanni ka jennu Itoophiyaan bilisa haa baatu Xaaliyaanaafuu malee kolonaayizer gurraachatu Oromoo bitaa ture jechuudha. Meelik jechuun black colonizer dhugatti wanni biraan hafuu akka itti nama fixellee qawwee ofiin qabu qawwee isarraa fudhatee risoorsii Oromoo hatee qawwee isaan fixee jimmarraa hatee arsiin fixee deebi'ee raawwatuuti immoo yoo seerri sun harka muraa miti. Seerri dhaabate exactly colonial type. Colonial jechuun wanta tokko addaan hin jiru, wanta Faransaatiinis addaan hin jiru, wanta Ingiliisiin addaan hin jiru. Odumaa jedhamu worst type of colonialism, worst type. Namittiin takka ka kompeerii gootu Beeljamii wajjiniin. Leopold jechuun wanni isaan godhan nama kolaasuun kolonialism wajjin nama kolaaftuuf hin jiru. Isaan akka nama kolaasaa turan wanni dubbatiin waan guddatu jira. Garii sittuun tolu dubbachuun amma seenaa Oromoo keessatti waa lammatu jira. Militaariitu jira. Militaariin mootummaadha. Namni immoo nama kolaasuuf deemu namni 15,000 laakkamutu jira. Maqaan isaa faannoo jedhanii. Faannoo hojiin isaa maalitti fakkaata nama kolaasudha. Militaariin dura deema. Isaan immoo nugusa duuba guyyaa lama duuba deemanii kolaasaatu. Kana jechuun isaan akka haga ammaatittu Oromoon akka sabjektii isaaniitti ta'e akka assimileetii ta'uuf yaadaa turanii yoo ta'ellee tobeeta Oromoo namni isaan barbaadu akka isaan fakkaatee nama ta'u malee akka Oromootitti biyya san keessatti maqaa akkuma mareef Profeesar Mahammad jedhe maqaa Oromoo kana dhaga'uun barbaadanii aadaa Oromoo barbaadanis identitii Oromoo dhaga'uun barbaadanii maaliif isaanuu danteen Itoophiyaa jedhan sanitti akkasitti godhuu barbaadan. Kan akkuma amma gaafattee waan fedheellee maan taane seenaan nama tokko sappireesii gootee nama miliyoona 40 dhiisiti. Maaliyoonitii mi'a tokko bulchuu hin dandeettu. Beekaa namni mirga qabaa. Mirga kun immoo inshiraandii ta'e the right to self determination. Nama kolonaayiizii ta'e haara jara bula dhiisiti. Namni waan biraatu mirga murtii isaa muruu danda'a. Oromoonni wanni godhuu barbaade amma akkuma reef jenne kana addallee ba'uun nullee hin fayyadu faataa isaanillee hin fayyadu nama maraafuu seera biraatiin hojjechaannaa. Wanni dabale koloniyaalizimii jechuu miti. Yoo pruuvin anillee Profeesar Muhammadillee namni biraallee Profeesar Saffaan fa'as akka impaayarii kun hojjetu barreessanii jira. Kalee ta'ee immoo amma ta'ee 21st centurytti uummanni kana wajjiniin jiraachuu hin dandeenya. Kan jedhu amma yoo san dhiisanii yaada dursan yaada impaayaraa san deebisan Oromoo eenyummaa isaa yoo balleessan deebi'anii qabeenya isaa irraa yoo fudhatan eenyummaa isaa yoo tuffatan Oromoon amma wannoon sun achuma jirti artikilii sun achuma jirti beektu ammas 39 sun ammas ima jirti gaafa tokko. Option the last option. Namni mirga gadi qabame namni martuu mirga akkasii waan qabuu fi kana beekanii Oromoo kabajuu isaanirra jira. Tokkoffaa Oromoo irratti agresiivii ta'uun isaanirra jiru. Yoo ka itti tolu taate biitti nagaa qabaattuu taate mirga Oromoo irraan fudhatina. Oromoo mirga nama biraa gaafataa jiru. Biyya biraa bulchina jedhaa jiru.
lafa biyya biraa nu kennaa jira hin jiru Goojjamii lafan gaafatu Gondarii lafan gaafatu biyyu abbaa ofiitiin abbaa biyyaa ta'uu barbaada. Biyya ofiitti afaan ofii dubbatee jiraachuu barbaada. Nama biraa wajjin immoo nagaa jiraachuu barbaada. Yoo kun minimaal kun yoo hin godhamini this basic yoo kun hin guutamin uummanni Oromoo miliyoona 40 daddarbamee tuffatamee jiraachuun waan hin danda'amneef kana mataa isaanii keessaa baasanii akka of duratti biitti deemtu akka maal jennaa 21st century people akka itti bulchan godhuun hin danda'ama. Kana yaada isaa ani jijjiirata kataatu taate kanuma jedhaaf natti fakkaata. Profeesar Mohammed gama keessanitti yoo dabru gaafiidhuma wal fakkaataa kanarratti yaada keessan dhaga'uu barbaada. Haala kanaan biyya kana jiraachisuun danda'ama Itoophiyaa kana haaromsanii akka itti fuftu gochuun danda'ama bifa seenaa uummata tokko haalanii seenaa uummata tokko immoo ol kaasanii dubbachuutiin. Tun gaafii hedduu gaarii beektaa biyya wanni diigaa seenaa miti. Biyya wanni diigaa uummata tokko identitii isaa miidhanii afaan isaa miidhanii isa xiqqeessanii qabeenya dhoorkanii namaa gad yogguu godhan ilmi namaa addunyaa tana cufarrattuu resist godha. Namni miidhaa fudhatu hin jiru ilmi namaa tokkollee hin fudhatu beektaa addayyittuu tanaa jecha seenaan qaceeluun dirqama. Biitti biyya taatu seenaa isaanii qaceelchanii bar. Laal har'aan tana Naayijeriyaa keessatti Naijeriyaan Igbo study, Hausa study, Fulani study, gosa meeqaatu study association biyya san keessa ka jirtu. Itoophiyaa keessatti Oromoo study illee fudhachuu hin dandahanii bar. Hammam takka yaadaan yoggaa 100 ol duyda duuba jiranii bar. Haruma takka qofa wanni biyya diigaa yaada tokko kan dalayne kan nama miidhu ka tokko ol kaasee tokko gabbuus laal online itti argata the 1931 Ethiopian constitution akka dubbiftuun barbaadu obboleessa kiyya egeralleef gaarii ta'a it is online maal jaaseeta ummata biyyaa subject jeeti addaan baasaa bar masters and servants akkasitti addaan baasaa bar wordii kanallee use godhuu baattu nama lamaa jira warra moohee jira warra moohamee jira warra moohee biyya bulchuu aadaa isaaniiti afaan isaaniiti namummaa isaaniiti kun yoo jiraachuu barbaadan isaan ta'uu namni iftahee jiraachuu danda'u har'aan tana guyyaa har'aan tanatti keessaa 2020 keessatti identity tee balleessinaa namummaa kee balleessinaa addunyaa irratti bar waan hin taane qaaniin tanaa olii hin jirtu bar yaada kana ka biyya diigu seenaa qaceelchuun biyyan diigu seenaa kijibaatiin yoo biyya kan jaaran taate sani ka biyya diigu gabaabdutti gaa wanni irra deeman kun isaanillee akka laalcha kiyyatti isaanillee gaarii miti bar laal namni liidarri nama if gamaagamu nama if laalee badirraan jira moo gaarirraan jira laal har'aan tana gaafaan biyya ture kaniin namarraa dhagahe nama keessa beekurraa warri isa marsee jiru cuftinuu nafxanya totally nama Oromoo fakkeeffachuuf tokkoo fi lamachi jira yaada isaanii tokkollee hin fudhatu bar waan afaanii baafadhee dubbadhuu miti bar warra isa maddiichuu jiruutu yogguu suutatti hasaasanii nama himan yaanni keenya tokkollee fudhatama hin qabu ja'anii beek kun warra silaa isatti mala kan ja'an laal Prime Minister Abiy Itoophiyaa duriin deebisa je'ee faarsuun eegale akkuma reefu Profeesar Abbaas jee guyyaa dura paarlaamatti shuumame Minilik faarsu seenaa yoggaa 3 kan dubbiseen beeyne san faarsuun kan eegale kan deebisuu barbaadu sani yaanni kun gaarii moo yaanni kun bada nama waliif fidaa nama addaan facaasaa jibbansa biyya keessatti uuma akka isatti yoo namu seenaa san fudhatee afaan amaaraa qofaan afaan tokko qofaan dubbate biitti nagaa taate laal obboleessa kiyya an biyya Ingiliz keessa yoggaa 8 ture laal Irish Ingiliz yoggaa 500 bitaniiti afaan isaanii badanii
ummanni tokko afaan illeen eega badee booda abadan identitiin isaan baddu. Har'aan tana Irish people afaan Ingiliz dubbataniiti mootummaa isaanii qabanii bar yoggaa meeqa qabsoo godhanii bilisummaa bahanii. Tana seenaa addunyaan beekan biyya adda addaan beekan. Haalli Itoophiyaan itti uumamte akkuma Profeesar Abbaas akka gaariitti lafa kaayetti haala kolonii waan dirree jiraate. Internal kolonii constitution irreefsiitu qesan ummata bakka lama baasee the conquerors and the conquered maal jechuudha sisteema lafarra jiru jechuu sisteema sani deebifnaan warra arra silxaanarra jiru leef gaarii miti laal arra humna qaban nama jeesuu danda'an akkuma nama jeesaa bahanitti yookaan tokkoo fi cinaa nama ummata keenya ajjeesuma jiranii bar takkaa dhaabbatteen beeku eegaa silxaana qabate yoo xiqqaate nama 3 ol kan du'e bar arraan tana nama 20 namni Oromoo hidhaa keessa jiru kalee liidaroota meeqaatu qabamee hidham kunis bar tokko tokkoon hidhuu ta'anii kun isaanillee baasu yeroo nama jeesuu ni danda'amti ammoo nama jeesuu nama bulchuu hin danda'amtu bar keessaahu ummanni Oromoo ummata dammaqee ummata jaynummallee qabu san qofa kan hin ta'in ummata dammaqee ummata du'a sodaa dhiise ajjeeftee if jalatti qabuun danda'an tanaa jecha yoo if correct godhuu barbaadan karaa badirra jiraa dhiifama nu godhaa janii biyya keessatti manguddoo meeqaa jira abbaa gadaa meeqaatu jira beekaa meeqaa jira nama walii qabanii jarana nu gorsaa nu qajeelchaa jedhanii gaafachuu yoonkaan haruma jirru kanatti itti fufna yoo jedhan Itoophiyaa atti farsim kan jedhan isaanii gochaa isaaniiti ka diigu bileessakii ummata Oromootiit miti ka diigu badii isaa ummata keenyarra godhan ummata birarra godhan sani ka diigu yoo biyya kan jaalatan taate karaa badirra jiranii kanarraa dhaabbatanii ummata keenya wali qabanii beekaa meeqaa jira hayyuu meeqaa jira warra politikaa warra abbaa amantii abbaa gadaa cufaahu jarana nu qajeelchaa jedhanii gaafachuun yaanni ummata keenyaa fudhatamuu qabaa bar arrallee numa tuffatamaa ummanni keenya arrallee dictationin taha nama kalee ummanni keenya ilma abbaa gadaa jedhaniitu arraan tana ummata keenya naftanyaa daran ummata keenya tuffatee waan hin taane ummata keenya irra oofa nama baalee dhaqee afaan baaleetiin isin dubbadha jiru qaaniin tanaa asii ni jirti obboleessa kiyya ummanni Oromoo afaan tokko qaba baalee taatu wallagga taatu laal propagandaa naftanyaati Oromoon afaan tokko hin qabu jechuun Asama Gorgis 1900 xiqqoo 1900 booda kitaaba tokko barreesseeti nama Amaaraati beek namtichi kun nama Kaataliki wasana wallaggarraa eegalanii hanqa wasana Sumaaleetti wallorraa eegalanii hanqa Booranatti ummanni kun waliif galanja nama fuuti jedhaniin Oromoo Dictionary kakatabe 1923 kakatabe wallorraa eegalee hanqa Booranatti wallaggarraa eegalee hanqa olitti dialect illeen jiraatu ummanni kun 100% understand wal godhan jedhee dubbataa bara laal biyya English yoggaa 8 tureen sin jeemi East London yoggaa 3 narraa fixe waan isaan dubbatan baru warra afaan English dubbatu aksentiin isaanii kabiraatii nama rakkifte ummanni bal'aan keessaahu even ummanni Jarmanilleen adda addaa aksentii adda addaa qabaachuu danda'an ammoo afaan isaanii tokko akka ummanni keenya ka Baalee afaan tokko qabu ummanni keenya ka Gujii afaan tokko qabu akkamitti liidarri Oromoo keessaa hin baheejuu arraan tana afaan kanaanin isin dubbadha jee ummata keenya gad xiqqeessa kun nama qaanisaa bar isallee gaarii miti bar hegaree isallee seenaa isallee nuti ilma namaati arraan tana ni jirraa boruun jirruu bar arra akka liidaratti yoo waan seenaa ummata cufaahu include godhu yoo hojjete seenaa isa yaadata bar boru kanama akkuma ummata dabre Mangistuu Haile Sillaasee warra TPLF
akkasumatti seenaan isaaniitis jibbamaa bartanillee laalan gartee badii uummatarra godhu isaanillee gaarii miti jechuu barbaadeeti dhiifama yoon dubbii heddummeessi. Waan gaarii kaaftanii dhugaadha. Wanti dubbii afaanii sun hedduu nama gammachiisa. Akkitti afaan Oromoo tokkicha cicciranii ibsuu barbaadan kuni sun dhugaadha. Mee waanuma Itoophiyaa kana keessatti Oromoo irratti miidhaa gahe kana yookiin lola waraanaan ammeenya Oromoo irratti raawwatame kana internal colonization jedhu amma warri University Sweden keessatti barnoota international relations akkasumas history yeroo barsiisan in Westphalian sense wanni Itoophiyaan bara 1914 biyya empire jedhu empire state dha jechuutti beeku jechuudha. Alagaan achi fagoodha dhugaa jirtu akkanatti lafa kaa'a. Keenya keessatti garuu empire waan jedhu narrative historianonni kan keenya Itoophiyaan empire jedhanii empirummaadhaan ijaaramte jedhanii kaa'an kana akka bulguutti akka waan dhugaa kana kijibsiisanii yeroo baay'ee lolaa turan jechuudha. Gama siyaasaattis dhufee ilaalaniiru jechuudha. Seenaa kijibaa tolfatan sana. Gama biraatiin waan biyya Jarman tokko kaasu waa'ee Bismarck kaasu. Bismarck Jarmaniin kan unify godhee humnaan ture Blade and Iron kan jedhamu sanaan akka ta'e fakkeenya fudhachuu barbaadu. Bismarck akkasitti Jarmanii guddittii irraa kana jaaree state formationiin biyya guddate kamuu keessattuu biyya guddate sin guddatin keessattuu humnaan ta'uu waanuma jiru nama ajjeesuun waanuma jiru expansioniin waanuma jiru keenyaan wanti haaraan nuun bahe hin jiru jechuudhaani justify godhachuu barbaadu waan ummata keenyaa fi ummatoota gara kibbaa kana irratti raawwatan kana jechuudha. Kana justify godhachuun ni danda'ama wanta nuhiif warra biyyoota guddate gaafin jireenyaan fi warruma faranjoota kana keessa jiraattanii beektanii akkasumas historiyaanota seenaa qorattanii dubbiin kun wal madaalaa fakkeenya Jarmanii yoo fudhanne akkitti Bismarck biyya sana jaaree fi har'a lammiin Jarmanoonni mirginni wal qixxummaan qabuu fi Itoophiyaa keessatti mirgi Oromoon wantoota biroo warra sirna biyya bulchaa turanii wajjiniin qabu. Wal madaalaa wal qixxummaa qabnaa gama afaanii gama aadaatiin gama jireenya hawaasummaatiin gama ikoonomiitiin wal madaalaa kan jedhu irrattitu waa dubbattaniin barbaade Profeesar Abbaas. Gaafii bareeda gaafii waddi atti gaafatte kun waan yaadachiise namichi basfi jira tokkotu jira. Introduction to Geography of Ethiopia ka jedhutti wanni inni jedhu yaada empire kana Itoophiyaatti apply godhu ka jedhu. Empire jechuun Itoophiyaan saba takkitti Oromoo biti amaarru jiru jedhuun calqaba. Wanni isaan jiran agartee example isaan fudhatanii qaamatti jette kun it is not relevant. Amma tokko tokko si haa maka model Westphalia jechuun bara kuma tokkoof 1608 Awurooppaan amantii gololaa ture dhaabanii modeela nation state uuman jechuun biyya sadiitti namni biyya alaa biyya tokkotti dhaqee achi keessatti mirgan qabu mootii biyya bal'isattu authority qabaa ka jedhu. Yaadnatti itti kuni nation state Itoophiyaadhaa ka eege. Ka Jarmanii ka isaan ibsatan kuni wanni isaaniin garinoo jiraate Germany is a cultural nation. Aadaan isaanii tokkicha, amantiin isaanii tokkicha, sanyiin isaanii tokkicha. Mootummaa tokkicha illee qabaatu baata sana akkuma Oromoon jiraatu kanatti walbi ollaa ta'an malee mootummaa Jarmaniin tokkicha jechuudha. Inni wanni inni godhee unify godhe. Garaagaraa jiru kana akka afaan dubbatu amantiin tokkicha ka saayikolojiin isaa kana tokkicha ta'u maaliif mootummaa tokko jalatti hin gallee jedhu ka'e. Inni wanni isaa yaadaa turani Faransaan modeelii bira qabdi top down. Mukufni isaanii sun bal'atee suutatti mootummaa isaa ijaaratee ture waggaa 700 keessatti. Inni ka Jarmanii maal jetti mootummaa waan hin qabnee fi yoo akkas goone malee Faransaa ofirraa baafnee hin dandeenyu jedhe. Modeeliin Jarmanii ka jedhamu kun saba tokkicha nama biyya nama aadaa tokko ta'u tokkicha ta'e. Akkuma kanas modeeliin Gaalibaardii fa'aa jira ka Xaaliyaaniitis. Warri Xaaliyaanii jirus afaan tokkicha dubbata. Wal fakkaata amantiin isaa kaatolikii isaan Xaaliyaanii gooti unify godhan.
Kuni waan Itoophiyaa wajjin deemu Itoophiyaan saba xiqqoo takka Abisiiniyaan isaa wanni godhan kolonaaizii godhan. Annexing neighboring territory akka Raashiyaati. Exampliin isaanii oduun ta'in akka Raashiyaati. Akka Raashiyaan zaarsuun bal'atee saba ollaa jiru ka afaan garaagaraa dubbatu warra ofitti qabe. Kana jechuun empire uumanii jechuudha. Ani amma kitaaba kiyya keessatti wanni guddaan dubbate tokko yoo argite mooji the concept of empire kan irratti dubbataa ture. Maal jechuun empire jechuun maal jechuun biyya humnaan ijaaramte jechuudha. Biyya sabni keessa jiru afaan tokkicha hin dubbanne aadaa tokkicha hin qabne jechuudha. San carratti immoo kan biraa sabni baay'een haa jiraatu malee saba kana ka mooyatuuf ka bulchuuf ka cunqursu tokko jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaa keessatti akka nu jennetti Itoophiyaa empire ka uume Tigreef Amaara. Minilik irratti yoo dubbanneetiin jenne Amaara jechuu dandeetta haga Tigree dhuftetti. Ka domineetii godhe Amaara. Ka biyya bulchaa jiru Amaara. Kun amma isaan maal jedhasitti fakkaate coqwaanyoo cukayya bootaaroo himaxuut jedhanii dubbatan. Riisarchii godhatti sitti haa himu dhugaa dubbanneetiin jenne tiyoorii dubbachuun gaarii biyya tokko yoo bulchan akka bulchanitti yoo fudhatte maqaa haadha'u taarikaa fi baala keessatti maqaa nama bulchaa ture. Listi basii kennee jechuu kiyya akka Oromoon keessa hin jirre amma maqaa haadha'u waggaa dhibba deemuu danda'a. Dajaajman Makuraa Baantee Yirguu Dajaajmat Laxibalu Gabre Kaapinen Damissee Amberbir Jeneraal Kabbade Gabre Jeneraal Nugusee Hayilee Feturaalii Taddasee Nagaash Dajaajmach Damissee Olda Amaane Dajaajmach Marit Bayyane Dajaajmach Naannoo Suyyoo Feturaalii Abbabe Gabre Dajaajmach Warquu Dasillaasee Dajaajmach Birgaadeer Jeneraal Warquu Mattaafariyaa Jeneraal Walda Sillaasee Barakaa. Laale Oromoo keessatti kun baga amma example si kennu baaleef si arsillee godhuu hin danda'u baaleef godhuu danda'u. Impaayara kana bulchaa ture naftanyaa jechuudha. Makwaanittiif masaafiinti jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoo yoo mara akka isaan dargiin jedhe san yebayita malkaashii ture jechuudha. Yebayita malkaash qe'ee keessatti ergamuuf jechuudha. Domineeshiniin bulchaan karaa politikaatiin warri bulchaa ture warra impaayara Itoophiyaa ripireezantii godhu Amaara jechuudha. Kana callaa miti wanni si ajaa'ibsiisu. Haga dargiin dhufeetiin jedhe bara 1980 buuda namni immoo deebi'ee bitaa ture Amaara. Maal godhanii dargi tanqasaaqash abaal ka jedhan ka uumamu Amaara ta'uu isarra jira. Gartee ka dargii ripireezantii godhu paartii sekretarii ka ta'u marti isaatu out of 14 or 13 is Amaaras. San callaayyuu miti. Out of 123, 118 were Amaaras. Paarlamentii keessatti illee. Deebiitii immoo warra Central Committee keessatti Amaara. Istiraakcharri Itoophiyaa uddamanii liqii ijaaree Amaara harkaayyuu takka hubameen beeku. Amma kaawwanni isaan aaranii dubbataniif warra Tigree jibbaniif at least Tigreen harkaa baafti. Oromolleen aangoo qabaachuu baatu subordinate illee yoo ta'u mootummaan Amaara harkaa qabay guyyaanee jalatti. Ammoon isaan gammadanii deebisuu barbaadaniif an empire dominated by the Amhara ka barbaadan sani ammoonni Abiyyi fi jala deemanii nama Itoophiyaa jaalatu jedhaniif seerri Amaarri domineetii godhu. Afaan aadaa isaanii ka deebisu ka amantii isaanii jabeessu waan isaanii mara ka hojjetuuf isaa ta'u jedha. Kana jechuun kiyya maasitti fakkaate model example isaan jedhan sun ka Jarmaniitiif ka Xaaliyaanii appilaayi oduu godhuu hin ta'in modeelin isaanii ka appilaayi godhu ka Raashiyaati. Raashiyaan maal taate deemtee revolution sobanii walitti qaqqabanii Soviet Union jedhanii fakkeessanii right of nationality jedhanii turaa turte akkuma wayyaaniin goote kana. Akka wayyaaniin barama wanni goote yoo jiraate federaalizimii soba uumte. At least federalizimii sobaa sun seera Haayila Sillaasee irra hin jira. Yoo dhugaa dubbanne we have to be objective. Afaan Oromoo dubbachuun maqaa Oromoo qabaachuun boordarii qabaachuun psychologically at least nullee mirga hin qabnaa ka jedhutu dhufe. Amma wanni isaan barbaadan return to the past. Wanni Soviet Union taate immoo wanni rakkoon isii taate wanni namaa tolu nama dammaysiifte. Raashiyaa jalatti sooshaalizimii jalatti naashinaalitiin suni dammaqa guddaa argataniiti gaafa Soviet dadhabde irraa ba'an ammallee wanni Itoophiyaa keessatti ta'u rakkoon jiru kana kama amma Profeesar Muhammad jedhe kana namni baay'ee dammaqee Abiyyifaa mataan isaa moofa mataa impaayeraati mataa waggaa 3,000 maqaa Adwaati. Yaan inni jedhu kun dammaqa namni amma qabu kanaaf consciousnessii nama ammaatiif sabboonummaa amma jiru kanaaf wajji waan hin deemneef yoo inni waan dursan hin deebisa jedhu uummanni kun immoo duubatti deemu waan hin barbaanneef rakkoo achirratti dhufuu danda'a. Kana waan ta'eef Abiyyi wanni hin galanii fi sirraa wanni baratinoo jiraate seerri tokko eega kufee seera biraatti uumama.
no involved history namni dubatti deebi'ee hin jiru. Itoophiyaatti illee dubatti deebi'uun hin danda'amu. Wanti fedhe maan goone namallee qaqqalee fixeetiin jedhu waan dursan deebisuu waan hin dandeenyeef oduu yeroo before it's too late waan jiru kanarratti waan uummanni argame building social to federalism illee yoo wanti improve godhan jiraate haa godhamu. Constitution illee wanni ammaddii godhamee namaaf tolchi yoo jiraate haa godhamu. Bulchallee karaa itti jiraatu garuu duubatti deebi'uuf Itoophiyaa duri deebi'uuf unitary state. Unitary state jechuun nation state jechuun. Maal jechuu isaati namni achi dubbatu afaan tokkicha qabaatu isarra jira. Amantii tokko qabaatu isarra jira. Saayikoolojii tokkicha qabaatu isarra jira. Kun immoo ta'uu hin danda'u. Biyya lamaa keessatti biyya shan callatu kiraayiteriyaa san guuta. Biyyi tokko Noorweey, kan lammataa Jarmanii, kan sadaffaa Jaappaanii, kan arfaffaa Ayislaandi, kun Poorchugaali. No one is nation state. Biyya kun aadaa ofii qabaa, aadaa ofii jira. Wanni akkanaa kun maraa ta'uu taa'an fakkaata. Akkanaa maraateeti. Biyya afaan 80 dubbatamutti biyya namni 100 keessaa harki 40 afaan Oromoo dubbatutti biyya Sumaaleen 6% ga'utti biyya Sidaamni 6% ga'utti afaan Amaaraa deebifnee Itoophiyaa durin deebifnaan it is a recipe for war. Kana waan ta'eef namichi akkana fakkaatutti waan barmoota guddaa qabu fakkaatee maaliif doktorallee jedhaniini silaa galuuf isa ture as intellectual common sense. Common sense jechuun akkamitti Itoophiyaa takkitti godha akkamitti muslimni jira haga percentage naga jiru muslim kiristaana ta'uu hin danda'u. That will never happen. Ammoo immoo si aarsu beektaa karaa tokkoon wanni deemaa jiru tokko tokko dhageenye. Amma bakka tokko tokkotti waan amantii guddaa qabataniif dubartii muslimallee waan akkanaa kan uffatinaa jechuu calqabanii jiran. Dress code muslimaa beeki biyya ofii taatee muslim code ati jaalattee jibbitee dubartiin akka feete uffatte amma san kan dhagaye maal godhan amma gara biraatittis iskuulatti roobetti waan akkanaa kan uffatanii godhuu hin dandamtu. Kana jechuun it is the most oppressive system kun amma waan akka hin dandeenye waan lola kaasu waan akkanaati. Kana waan ta'eef 21st century keessatti empire transformii gootee duubatti deebisuu waan hin dandeenyeef example German illee hojjetu, Raashiyaa illee hojjetu, ka hojjetu Raashiyaati. Raashiyaa sun biyya ofiitti bal'atee biyya balleessee namni irraa buqqa'ee Raashiyaa waan taate argitanii jettanii kana waan ta'eef kana baratu sana jiramatti fakkaata. Fakkeenya Bismaarkii fi Gaaribaaldii kaasu akkuma amma Profeesar Abbaas dubbatanii fakkeenya Xaaliyaanii fi Jarmanii wal fakkaannaa nuti jara kana wajjiniin kan jedhu irratti maal jettu? Wal hin fakkaannu Profeesar Abbaas akka gaarii himee bara ummanni Jarman cultural nation yoggaa kum tokko qabaachuu turanii bara yeroo dheeraa mootummallee 396 ummanni Jarman qabaachuu ture bara booda xiqqaatanii Bismarck ummata afaan tokko dubbatu ummata aadaa tokko qabu cabsee biyya guddoo godhe laal Jarmaniin eega takka taate boodallee arrallee federaalizimiin bultii bara obboleessa kiyya ummata tokko ta'aniiti federalizimiin bulan gartee sistema federalizimii ka haqa namaa eeguu danda'u gartee sanii jecha waan wajjin deemnu walirratti hin deemnu aadaa adda addaati afaan adda addaati wahuman fakkaanneehu isaan waan namaan afaan confuse namaan godhan malee waan wajjin deemnu laal hanqa 1974 Ethiopian officially the Ethiopian empire turte bar dargiitu akkasun hin taane godhe malee hanqasitti mee waan katabame cufaahu laala Ethiopian empire jaabar Constitution Haile Selassie 1931 the Ethiopian empire ja 55 the Ethiopian empire waan ragaa wajji qabatamee lafa jiru ummanni keenyaa fi ka isaanii aadaan adda addaa nuti institution adda addaa qabna isaan kabiraati akka ummata tokko godhanii dheeysan ummata tokko miti laal diversityin akka dhugatti blessing diversity accept godhuun danda'an maaliif akka yaadanitti federalism maaliif jibban seeta nu xiqqeessaa imperial tradition xiqqeessata jettuu bar nu xiqqeesseeti ummata nuti dur goftaatti turre cufaahu wal qixa nu godhata jettu Itoophiyaan akka biyyatti yoo jiraate yoo federalism jiraate qofa maal jeenaan jaa federalism malee biyya sanitti
biitti sun jiraachuu hin dandeessu sisteema federaalizim malee. Ammaan tana karaa tokkoon ta duratti deebifnaa bilisiginnaa jinni kanaan deebifnaan sun yeroodhaaf taambura dha'uu yeroodhaaf silxaan irra turuu malee heegaree biyyallee gaarii miti isaanillee gaarii miti gabaabdutti si deebisuuf exampliin isaan kennan ka xaaliyaan taatu ka jarman taatu ka keenyaati wajjin deemu addaa bara 100% addaa tanaa jecha sun wajjin deemu laal ummata adda addaa taanus walit dhufnee hayni cufaahuu eegamee under federalism wajji buluun ummata keenyaaf gaarii isaanillee gaarii ammoo warra federalismin fudhannee jira warra abiyyi si jala dhaabbannaa si gargaaraa siitu waan feete ta'a je'ee isa fuula dura godhanii ajandaa isaanii oofan. Federalism jiru kana diiguu barbaadan maaliif diigan seeta obboleessa kiyya amma duraas dubbadde ittiin deebisaa laal wanni diiguu barbaadaniif yoo federalism san diigan biitti amaaraa akkuma biyya amaaraa taatee hafti biitti tigree akkasuma taate ta'afaar ta sumaalee oromiyaa fi warra saawuzit jechuu ummanni biyya biraarraa buqqa'anii galanii as keessatti nurratti mootii ta'uu barbaadan. Biyya teenya keessatti if bulchuu hin dandeenyu jechuu biyya teenya keessatti abbaa qabeenyaa ta'uu hin dandeenyu har'allee ummanni keenya hiyyummaa wasana hin qabne jala jiranii yoo waan isaan amma bilisiginnaa ja'aniin tun hidde kan hidhattu taate cufarraahuu victimizer ka ta'u ummata Oromooti lafaa kaaseen jiru dhugarraa kaateeti waan dirree jiraati. Laal dachii ummata keenyaa gurgurachuu ummata keenya zarafuu ummata keenya lafarraa buqqaasu bar wayyaanee akka buqqaatu ka godhe master plan ummata keenya dachirraa kaasu eega wayyaaneen deemte booda ummata keenya dachii ummata keenyaa gurguruun ammallee itti fuftee jirti. Laal dhihootanallee as ala kana dhufaniiti jarana koottaa dachii isinii kennina dachiin hin tolfamtu eeysaa fidan ummata keenya dachirraa kaasaniiti nama ala jiru sappoortii harkachuuf koottaa bilisiginnaa koottaa horii horaa mootummaan dachii isinii kenniti jedhanii tun qaaniidha badii ummata keenyaati wanni godhaa jiran hedduu nama yaachisaa hedduu nama qaanfachiisaa tun gaarii miti isaanillee silaayis hin dhagahani isaan akka waan karaa haqarra jiran itti fakkaatti hin dhagahanii namni humna qabu nama humna hin qabne irraa humna takka illee hin dhagahu ammoo yoo hegeree isaanii seenaa isaanii kan yaadan taate before it is too late dhaabbadhaa if gaafadhaa ummata keenyaan mari'adhaa ummata keenya miidhuu dhiisaa ummata biraatiis hin miidhina keessaahuu kan irratti fokas godhan ummata Oromooti cabseetiin if jala galcha je'ee ni fitta malee cabsitee if jalatti hin galchuu hin dandeessu beek Itoophiyaan dur deebitee lafee ummata keenyaa gubbarratti dhaabbattiin sun waan taane na fakkaate akka laalcha kiyyatti. Si gabaabsuuf gaa exampliin isaan kennan ta Jarmanii fi ta Xaaliyaan wahuma adii fi gurraacha waa wajjin deemne bara obboleessa kiyya. Okay, galatooma. Sagantaa keenya gara goolabuutti dhiyaannee jirra. Amma furmaanni isaa maali kan jedhu Profeesar Mahammad irraa waan baay'ee kaaftanitti akka furmaataatti waan ka'uu qabu. Akka historiyaaniitti akka ogeeyyii seenaatti dhaamsis hin qabdan maali rakkoo amma dhalate kana waan amma godhamaa jiru kana hambisiisuudhaaf ogeeyyota seenaa biyya sana keessatti dhimmi biyya sanaan nu galcha jedhanuuf qorannoo geggeessan kan afaan kamiyyuu haa ta'u sababa kamirraayyuu dhalataniif haa ta'u dhaamsis hin qabdan maali uummata keenya especially uummata Oromootiif immoo aggaammii hamaa irratti aggaamamaa jiru kanaaf uummanni bifa kamiin qolachuu qaba jettu qaama lamaan kanaaf dhaamsa akka dabarsitan hin barbaada. Tokko ogeeyyii seenaa biyya sana keessatti beekaman kan kamiyyuu fi maal gooneetti solutionii finna jettanii yaaddu akka ogeeyyii seenaa Oromootti lammaffaa immoo uummata Oromoof dhaamsa maalii qabdudha Profeesar Abbaas irraan jalqaba. Yeroo gabaabaa lama sadi. Wanti biraa baay'ee dubbanne uummanni Oromoo amma tokkicha yoo ta'e humna isaa argee jira. Amma achi wanni isa baasu
abbaan fedhellee warrumaan faranjillee Ameerikallee dhuftee difiitii isaa godhuu hin dandeettu. Maaliif arganii jiranii tokkichummaan kun maccaa hawaasa labaatirraa ijaaramaa jira. Adda bilisummaa Oromootillee itti sufee jira. Ammallee yoo ta'e amantiif naannoon gosaan akka isin hin qoonne hojii dhaabachuu bira jira. Deebiin sanuma. Maaliif ka ofirraa qoluu dandeettaniin ofirraa moo hojjettan yaada amma dubbanne akkana deemaa jiru kanas yoo tokkicha taata waan ta'eef karaan biraan jiru jennaan. Abbaaf wanni ta'u wanni isin irratti gomar wanni amma dubbanne ka karaa seenaa ta'e ka karaa lafaa akka Profeesar Mahammad amma dubbanne kana ta'e karaa maraanuu tokkicha yoo taatan ofirraa dhaabdanii tokkichummaa san irratti jabaadhaa yaadni polotikaa yaadni ayidooloojii yaadni amantii akka addaan isin hin qoonnee jennaan. Karaa kaaniin warri barannes kaanus wanni barannes uummata keenya mirga isaatii dhaabachuuf haga dandameen pireesharii godhuuf maaliifi amma intarnaashinaal pireesharii godhuu jalqabu nurra jira maaliifi namichi kun dura Nobel Prize illee argate dumartuu gammannee Oromoo jennee amma akkoo deebi'eeti mirga namaa irraa fudhataa jira. Kaan hidha jira, kaan lafa irraa buqqisaa jira, kaan duba deebisaa jira. Wanti nama garaa nama nyaatu immoo Dr. Abiy umriin isaa ijoollee nu as dhalate numara as dhalate si yoo ta'e malee waggaa 42 yaadni inni deebisu immoo yaada du'e uduu inni dhalatin du'e ka hirbii baafannee kufne Haayila Sillaaseetti dhagaa darbinee dargii irratti torsharii taanee bira tarre yaada kufee yaada du'e yaada moofe yaada yoo saniif hojjechuu dide deebisuuf taata kun hin hojjetu itti dhiis jennaani nus warri barmoota qabu warra xiqqoo ogummaa qabu uummata keenya bira dhaabanna. Uummata tokko gaafii jiru nu dhiiga isaaniitii baanee qonnee warra qolma qonnaatiin barannee uummanni keenya akka hin daddarbamne akka miidhamne mararraa moonni tokko kakkaasanii jira. Gaafii wanni hin dubbatin namichi kun ijoollee barattu sababa malee iskuula akka ari'aman godhanaa jiran. Ijoolleen kuma meeqatti laakkamu ka waggaa arfaffaatitti barataa jiru ka waggaa shanaffaa barataa jiru ilmi hiyyeessaa ilmi qotee bulaa garuu namni gara wallaggaatii dhufe sanuu nama wallaggaatii dhufe iskuulaa sababaa malee ari'amanii jiran. Kun this is a crime against humanity. Namni martuu people have the right to education United Nations jedha. Warra baratte warra hiyyaan baratte mikinaata malee wanni baasuuf aangoo abiyyiitiif aangoo nafxanyaatiif iskuulaa baasanii dafee anisaaf kenna. This will be accountable for this. Ijoollee nama kuma digdamaa kuma 40 iskuula keessaa bahu mikinaata malee akka hin baane akka dachaaftee uduun bulle Oromoon immoo hojii dhaabatu isaanirra jira. Ijoollee keessan ka hojii duutan ka guddifattan amma yaada dhabee taa'immaantu na qabaan. Jaarsi tokko arsii jedhaa mucaa tokko raada takkittee qabu guree barsiisee sana jala ajjeesanii jedhe. Tokko immoo humnaan barachi Boorana humnaan qabu kiraa hojjedhee barsiisee jalaa du'ee jedha. Naamee Oromoonni ala odoontii yuunivarsiitii keessatti du'uun isarra hin jiru. Yuunivarsiitii keessatti doormitarii keessatti du'uun isarra hin jiru. Kana maaliif akkuma siin jedhe toxic environmentii uume Abiyyi seera isaatii kana dhaabatu isarra jira. Inni maasitti fakkaate hojii dhabeet beera wallolte Arab Emireetitti odhaarsuu deema. Kun this is policy silaa kana fiksii godhu isarra jira. Agartee amantiif namoonni godhuufi biyya alaatti dhaqeetiin waan xanqwaayii fakkaatu godhuu mannaa warra ijoollee iskuulaa ari'an. Kamoo achitti ajjeesu kana fudhu isarra jira. Kan ammoo priority number 1 ta'u isarra jira. Bilchiginaa kennurraa dhiisii yooma bilchiginaa tomaatu dhufu ka kijibaati. Ekonomiin guddatu afaan bilchiginaa jennee fi dhufu rakkoo kana hiiki. Kun immoo itti si gaafachiisaa ka jedhu nus immoo uummata Oromoo hojii akka dhaabannuuf haga dandameen waan godhurra jiru ka barsiisu haga dandameen waan barbaachisu hojii dhaabannaa. Kanaa achitti uummata keenyanii nagaa rabbi isin yaa kennu jabaadhaa tokkicha ta'a. Simbira jirraa jedhaani isinillee warra OMN warra nu hiree kana nu kennee fi galata guddaa kennaa qoonqoommata akkatti nu dabarsitaniif waan gaarii galatoomaa isiniin jedha. Okay, galatoomaa Profeesar Mahammad waan irra hafe waan keessumattuu iskoolaarota seenaa history scholars biyya sana keessa jiraniif maal godhameetti furmaanni walitti dhufamee fidamuu danda'a? Qaama mootummaatiifis dhaamsa qabdan ummataaf waan baay'ee jettaniittu kanarrattis yaada keessan dabaluu dandeessanii carraadhumaa isinii kenna. Daqiiqaa lama sanin caaltu iskoolara biyya jiru kaala jiru waan katabame dubbisaa rabbii jaa laal namni jibbansaan guutamee bar sabistaansii waan katabame namni dubbiseeti bara yoo namni sun nama Oromoo ta'e yoo namni sun nama Hadiyyaa ta'e yoo nama Sidaamaa ta'e oo kana dhiisaa sun naman baaftu gatii takkallee hin qabdu. Tanaa jecha waan katabame laalaa kritik godhaa.
yoo wanni katabame likkii ta'uu baatte asirratti likkii miti yaa wanta godhaa barnoota guddarraa arkachuu dandeenya. Yoo dubbisan laal gizeen hin jirtu silaa waan ajaa'ibaa takkaan sitti himuu barbaada. Gizeen hin jirtu dhiisi gaafa biraa goona. Ummata keenya dhaamsiniin an qabu tokkuma. Rabbi ijaa wal dhagaha ummanni keenya wal malee waa takka illee hin qabu. Yogguu tokko miidhamu cal jedhanii taa'uun ijoolleen yuunivarsiitii 35 32 hanga 35 ka qaraatirraa ari'amte. Cufarraa huuta nama qaanfachiiftu. Ijoollee Oromoo Wallaggarraa yuunivarsiitii adda addaa keessaa filanii achirraa ari'uun Mali, this is stupid. This is crime against humanity. Akka Professor Abbas jedhetti laal ummata keenya ka Wallaggaa jibbisiisuu barbaadaniiti bar if jalatti kuffifna jedhanii wanta godhuu barbaadaniiti. Kun seenallee gaarii miti. This is terrible. Badii guddaa dhiifamaa nama hegerees isaan gaafachiisuu danda'a. Ummanni keenya calliftanii laalina. Har'aan tana ummanni miidhamu ummata keenya ka Wallagga jiru barbaru ganama cufa geessi. Har'a warra Gujiiti warra Booranaati har'a warra Western Shawaa keessatti nama ajjeesuu eegalanii boru ganama addayyuu geessi. Rabbi ijaa wal maddii dhaabbadha. Wal malee hin qabnu badii tana yoo sagalee takkaan ummanni keenya akkuma 2015, 16, 17, 18 wayyaanee roraasanii darsa guuratanii Maqaleetti akka galan godhanitti yoo mootummaan tun if qaceelchuu baatte ummanni keenya alatti walii dirmachuu barbaachisa. Karaa biraatu hin jirre ummanni keenya qawwee hin qabu, diinni keenya qawwee qaba. Ummata keenya fixuuf qophaa'u jiran if dagachuu isin hin barbaachisu. Tanaa jecha takkittiin ummanni keenya qabu tokkummaa isaati wal dhagahee akkuma qeeroo fi qarreen biyya san sossoosanitti har'aan tanaas haala badaatu as deema. Odoon badiin guddaan hin dhufne Rabbi ijaa wal maddii dhaabbadhaa xiqqeessaa mangistii jirtu tanallee yoo isin humna teessan garsiiftan corrective gootii bar yoo ammoo ulee dhuftu cufa fudhattee caljaanii si arrabsanii si buqqaasanii wanta kan si godhan taate wanni isaan dhaabun jiru sagalee ummata keenyaati ka isaan dhaabuu danda'u ka isaan corrective godhuu danda'u siif gabaabsuuf. Har'aan tana mootummaa biyya Amaaraa keessatti badiin feete taatu Abiyyi waa takka illee godhuu hin danda'u. Biyya Tigraay keessatti wanni feete taatu waa takka illee godhuu hin danda'u. Achii dhaquu hin danda'u bar laal ummanni sun qawwee ofirraa qaban qophaa'anii jiran waa takka illee hin godhan. Ummanni keenya yoo waa qabaate yoo humna qabaate mootummaan jirtu cuftinuu bar nama kabajji. Seeraa Ameerikaatti namni qawwee qabaachuun raayiti konstitushin isaanii keessatti maaliif mootummaan akka feete si gootu yoo ati harka qullaa jiraatte garte yoo ati immoo armi taate lafaa ka'anii sittin taphatan lafaa ka'anii sin buqqaasan garte. Tanaa jecha ummanni keenya tokkummaan teenya waan barbaachisu karuma dandeessaniin wal jabeessuu if jabeessuu yoo immoo akkuma laafannee jirru kanatti badii tanaa achiitu dhufa warri nama balleessu jiru kunus maal jeenaan ja'a yeroo gabaabduuf silxaanarra wanni turaniin yeroo gabaabduu bar kontiraataa miti. Haile Sillaaseen ka rabbiitu shuume innin du'u innin garangalu jaaniitu qaanawee leebaa jaanii warrumaan duratti samii isa baasuu ture leebaa jaanii mana hidhaa geessanii bar mangistuun baqatee biyyaa bahe jarri wayyaaneen darsa guuratte jarri kunis yoo if qaceelchuu baatan yoo ammaan tana dhaabbachuu baatan ta isaaniitis hireen isaanii nama nijjeessanii ammoo hireen isaanii ta jara kaaniitiin addaan hin taatu naaf fakkaata. Laalcha kiyyaa beekadhu obboleessa kiyya waan OMN ilaalaa miti personal laalcha kiyya dubbiitu dubbii baddu waan as deemaatiin dirree baasee laal kalee interview takka godheetiin amma nama keenya hidhuu eegalan liidaroota hidhuu eegalan jeetiin kalee guyyaa kalee dubbadhee ture. Ganama kana yogguun hirribarraa ka'u nama 9 moo 10 hidhan jedhanii keessaa'uu kasaayiba nama saayiba ta'e maqaa dha'uun barbaachisu isaan cufa nama alaa galee fuudhanii hidhanii bar.
boru ganama khabiraatis dhufuu danda'a yoo sagaleen ummata keenyaa alaa alatti kaate malee badii badduutu yeroo gabaabaaf as deema rabbii jaa wal dhagayaa walit dirmadhaa wal maddii dhaabbadhaa wal malee huma takka illee hin qabu uummanni keenyaa